meelala waan aramaltu jira. Roma atio siifan irraa wanta dhageessi qabda. Obboleettiin ishee abbaa warraa waliin ollolte ishee bira jiraachuu qofa natti himte. Maal sitti fakkaate fiin? Ishiin bilbilaan haasofsiisuudhaaf fedha humaayyuu hin qabdu. Ati immoo hin beekta miti akka ishiin jireenya kan biraa jalqabdi. Maaloo oolmaa tokko qofa naaf ooli. Hammamuu maal naan jechuufi? Kana booddee akka durii keenyaatti tasgabbuufnee jiraanna. Akka durii keenyaatti gammannee jiraanna. Dhiisi firoo, wanti hundumtuu hin sirrata. Ittuma dhiisi. Dhiisi. Kana booddee dhimmi ishee wajjin jiru waan sirratu natti hin fakkaatu. Dhiisi malee firoo, akkanam jedhiini? Dhugaan jirtu kanumadha. Kana booddee meeluun deebitee mana kana hin dhuftu. Ilal jecha amma lammata dagatte akkana sabni daa'ima kana fuutee mana kana ba'uu miti yaadin sammuu kee. Dhugaa jettaayi, isa sittan argisiisa. Ija keetiin argita, isa sittan argisiisa. Callise? Callise. Anaamoo? Yeroo hunduma dubbii afaan irratti nama hin qabiinati. Mee maal gammachuu ishee sitti mul'achaa jira sitti? Anaan jechaa jirta? Aadaa dosumaanan jechaa jira callisi ati. Kottu kana reebi. Siree buudhaa dubbachuu. Kottu na reebi. Kana malee maaltu si'a? Yeroo mana laaltan akkasti waan man dubbachuu hin dandeenye isinitti fakkaata miti isinitti. Addunyaan kun bu'aa hojii ilma namaati. Gatii dadhabbii isaa. Namni lammii irraa fagaatee biyya isaa irraa godaanee ogummaa fi dandeettii qabuun jireenya isaa jijjiiruuf tattaafata. Qaamaan ammam yoo fagaates yaadaan biyya isaa jira. Maatii koo jechuunis waan qaburraa hiree miira jaalalaatiin dirqama isaa baha. Eeyyeen bakka kamiyyuu jiraanne dirqama keenya baachuu ni dandeenya. Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaa jijjiirama guddaaf kan onnate. Badhaatu sulula qinxaamaa kan taate magaalaa Adaamaatti kan argamu Hoteela Ilkawaabee. Gara Hoteela Ilkawaabee yoo dhuftan aanaa dhufu jennee isin simanna. Paarkingiif immoo hin dhiphatina. Iddoo bal'aa qabna. Hoteela Ilkawaabee. Bashannanuuf yoo dhuftan nyaata ammayyaa fi aadaa akka fedha keessanitti ni argattu. Maal kana qofa sagantaa garagaraa fi walga'iidhaaf galma mijataa ta'e qopheessinee jirra. Hoteela Ilkawaabee sammuu hojiin dadhabaa oolee boqochiisuuf siree mijataa ta'e abbaa tokkoof lama. Teessoon keenya magaalaa Adaamaa Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamaa fuulduratti nu argattu. Odeeffannoo dabalataatiif Duwwaa 222 114 Duwwaa 93 yookaan Duwwaa 920 390 774 Hoteela Ilkawaabee. Meelu, ana addunyaa kanarraa naman tokkoof tokko wajjin jiraachuu barbaadu.
fuudhee namna wajjin jiraachuu barbaadu mee ilaalaa qofa. Akkamitti akkas naan jetta Meelu? Jireenya siin hin jennee bar. Yeroodhaaf fuutaa jechuu godha. Kanaafuu Firaa'ol akkana lubbuu kootti taphatee akka barbaadee na godhee callisii ilaalii naan jechaa jirtaa? Meelu. Dheebuun gaduu bookeetii kun sadarkaa daangaa dhabee jira baay'ee. Waan siif milkaa'usti fakkaata ammasiin. Maaloo Sinaan yoo dhuguma na jaallatta ta'e kana qofa naa godhi. Adaraa daa'ima garaa koo keessa jiruun si kadhadha. Meelu. Amma tolee siif jedheeyyuu yeroo gabaabaa kana gidduutti akkamitti biliseen tolee naaf jettee yaadaan. Isaaf malli hin dhabamu. Ati tolee jedhi malee isaaf malli hin dhabamu Sinaan. Walitti dhufeenya bilisee faana qabdu jabeessitee qabu qabda. Isaallee biliseen parsentii dhibba guutu akka isheen na jaallatu shakkii tokko iyyuu hin qabu. Kun immoo baay'ee gaariidha. Wanta jiru hundumaanuu salphisaa jechuudha. Garuu haalli jiru hundumtuu baay'ee na sodaachiseera Meelu. Sodaatiin Sinaan. An bu'aa ba'ii sana hundumaa keessa gaafan darbu an qofaa koon ture. Qofaa koo namni na hubatu na biraan turre Sinaan. Siif garuu amma sii jira an sii jira. Wal gargaarree waan jiru hundumaa galmaan geenya. Beektaa kana booddee waan jiru hundumaa ati of eeggannoodhaan goota taanaan hin milkoofna. Kan amma Firaa'ol moo'eera jedhee baay'ee burraaqaa jiru kana anaaf ati immoo dachaadhaan moo'annee guyyaatti nuun burraaqnuun arguun hawwee beekta. Maaltaa jireenyuma namaa keessa jallinniitu dhibe. Sinaan of eeggannoodhaan waan jiru hundumaa gochuu qabna. Kana booda atas dhufuun qabdu. Maal jechuudha? Siinis sin argadhu jechuudha Meelu? Akkas jechuu miti. Tasa namni si arguu danda'a jedheen iddoo biraa mijeessinee wal arguu dandeenya. Kan jedhu Biloo. Firaa'ol fayyaa isaati. Waa yeroo darbe uumamiti baay'ee hin gaddi. Nagaa isaati maal ta'a jetteetu. Amma kana fakkeessu ta'uun ishee garuu baay'ee na ajaa'ibeera miilaan. Ani sisan na ajaa'ibeen Biloo. Yeroo akkasittiin fuudha ishee ilaalan nama gaarii fakkaata. Isa miti kan nama dhibu. Irri ishee keessa yeroo laaltu qulqulluu keessi ishee garuu summii baata. Isallee dhugaa kee jette Biloo. Yaaddeetta garuu obboleessi kootu nama waan tokkoon qalbeeffannee ta'e du'a lama sajjeestee turte miilaan. Nama qalbeeffataa ta'uun isaa agartee asitti baay'ee isa fayyadeera. Biloo garuu ati agas dhiphachuun sirra hin jiraatu. Wanti hundumti yeroo isaa eegeen sirraata.
baay'ee sittaareen jira. Maaliif feenu? Yeroo hundaa gaafa si beellamu yookaan Siinaanii wajjin dhufta yookaan immoo Siinaaniif bilbilta. Maal jechuudha ka? Arra bartee jedhee miti kan Siinaaniif bilbileessatu achi jirra jennaan laaqanan sinaffeeraa jedhe bilbilee. Ani yoomin qobaatti si argadhee si wajjiniin dubbadha. Feenu maal godhuree? Bilbilii fiiti akka inni hin dhufne godhi. Akkamittiin akka inni hin dhufne godhaan amma bilbileen laaqana sinaffeeraa naan toleen jedhe amma akkamittan bilbilaa? Bilbiliif akkan gammaduun barbaadda miti akkan gammadee si wajjiniin dubbadhu. Feenu Kanaafuu amma bilbiliif. Biduu? Tole xiqqoo tureen bilbila haa ta'u. Argitee akkamitti gammadee? Boona? Biiluu? Siif. Maam nagumamte? Marri, gadi seerta. Hedduu kan ammoo na jala baddee jirta. Jalaan badee miti bareedaa ko. Ani kan hin jedhu siif. Obboleettiin kee akkam taate hojii yoo seentetti? Ani kan hin jedhu siif. Obboleettiin kee akkam taate hojii yoo seentetti? Biiluu? Akkamitti? Jirtu? Maal gootes? Ati maal gootu? Gara mana kanatti mokofnaan qilleensa fudhachuuf hin gadi bittaa. Akkam? Shoo baga dhuftee nuti yoomuu koofnee turre. Akkas taana wal arguu keenyatti gammadootaa jechuudha. Eeyyee baay'ee. Hila? Hello Biluu akkam jirta? Nagaadha? Nagaa koodha akkam jirtu? Jirra galatasaa. Eessa jirtu? Achuma jirtu? Achuma jirra. Biluu koo dhiifama hojiin natti baay'ateetu laaqanaaf dhufuuf hin qaqqabne. Tolee rakkoo hin qabu. Irbaatan sinaffeera Biluu. Haa ta'u. Jedhi nagaa. Irbaatan sinaffeeraa jedha. Boona maal siif dhufu maal barbaadda? Akkasuma waa'ee irbaata haasaa jirtu. Sarratti immoo baay'ee gammaddaniirtu irbaatni kan saffee kun nama addaa wayii natti fakkaata. Homaan jettu amma tasgabboofteerti. Hojii garuu hin eegalle xiqqoo boqachuu waan barbaadduuf. Baay'ee nama dhiba garuu. Maal irratti wallalanii? Isimee Roobiko. Seenaan isaa dheeraadha baay'ee. Walumaa galatti garuu du'a abbaa keenyaaf sababiin abbaa biraa wal ture. Maali Roobiko dhiisimeeti. Inni kan si bira dhufu dhumuma kana dagachuuf. Tole bareedduu ko. Dhiisi. Haa irraanfannu. Mucaa beeknu tokko ture yeroo sana turtii baay'ee booda kan nu wal argine laaqana sinaffeera nuun jedhee har'a nu waame gara irbaataatti jijjiire natti fakkaata kanaaf. Haa ta'u gaariidha akkas taana. Maal siif dhufu? Lakki homaan barbaadu. Egaa gara Ameerikaa deemuu dhiistee moo maaliif? Lakki torbee dhufu keessan deema. Egaa wal arguun keenya kan oolle asumaan nagaatti isiniin jedha. Biiluu. Akkuma kanaan dura siin jedhe yeroo hundaa onnee koo keessatti iddoo addaa qabda.
baay'ee si jaaladha biluu ko. Kan jedhu maal boonaan yeroo dheeraadhaaf biyya Ameerikaa nama jiraatudha. Hiriyaa bilisee duriiti. Baay'ee sagas bara natti hin fakkaatu hiriyyummaa isaanii garuu xiqqoo waan natti himte qabdi. Boonaa kana baay'ee of eeggachuu qabda Sinaan. Biliseen irra deddeebiidhaan natti himaa turte baay'ee jaallattiin. Ta'us seenaa duriiti. Dur wal jaallatu. Amma garuu inni waan baay'ee jaallatu natti fakkaata. Waa'een jaalalaan beekamu. Yoo ta'es immoo amma torban lama booda biyya kana gadhiisee deema. Sana booda biliseen harka koo keessa jirti yaadde. Dubbiin jaalalaan beekamu Sinaan baay'ee of eeggachuu qabda. Dogoggorri biraa akka dabalamu barbaadu. Mata. Nagami matu. Hindandeenye. Hammam jabaa ta'uudhaaf yaalus hindandeenye. Maaltu ta'e? Roobsan. Miidhala yaadeen jira. Nuti mootuu asitti wal arguudhaaf ni natti tola Sinaan. Tasatuu namni nu arginu. Nu arga. Eenyuun nu arga sitti. Maaf agas mara dhibbattaati. Sanirraan immoo miiroo. Akkanitti si yaadi. Anis baay'een si yaada Sinaan. Garuu of eeggannoo hin dirqama. Yaadni baay'ee gaariin tokko immoo naa dhufeera. Yaada kamii? Yaada biliseen daftee akkasitti heerumtu taasisu. Harme. An kana booddee murteessee jira. Dhiisuu waan hin danda'amti. Maaloo mooneeti. Meetti yaadi. Murteessee jira keessan deebi'u. Garuu harme. Isin abbaa kootiif haadha kootii hundidha. Waan hedduu isinirraa baradhe. Naa jiraadha. Erga akkas ta'e anumaaf jettee yoo takkaan carranaa kennite maal ta'a? Sinaan sababii kootiin akka inni gammadaan taane argaa jirtu miti harme. Egaa erga akkas ta'e mucaa kootii fuutee hin deemin. Asuma mana kanatti dhiisiti deemu. Harme jaalladhee miti kanan deemaa jiru. Dirqama natti ta'eeti. Akkas taanaan maaf abjuu na goota mooneeti. Jireenya abjuumaa na taasista. Maaloo carraadhuma tokko naaf kennu. Harme, isin bira jiraachuu wanta hin barbaanne isinitti fakkaata? Akkamittiin akkan jibbamaa jiraachaa argaa jirtu miti? Dirqama natti ta'eeti waan godhu qaba. Ani ishee malee jiraachuu hin danda'u. Dhugaadha. Hir'ummaa guddaatu natti dhagahamaa jira. Meeshaa lammas ni jaalatta miti? Eeyyee. Ani ishee malee jiraachuu hin danda'u.
ترى تسقباي أما تسقباي فرو تري أنا تقرأت جباتي تودندا بكشي بيوصل لالي إيشين سري تودنديسي ميلالا أرجع أسوسي سودان دولينكا هندو مسا سدوريس فرو أما ميلالا أرجون كسر ريمتي يوري برجع أسوسي تولي روسا هندو مسا بروكابتي هندو مسايت ركون قبنا تمام وان جرون دسرت نماس أنا رك بليز مالو كستون كسر ريمتي تسقباي أكستون ما فيجون قبل كمون فرو نرجعي مالو في ميدي وان دون سرت أنا رو جوابات تشاركين بكسي وان جوستي أتا راول مالو كننتي sanarrattis immoo mindaana argattu xiqqoodha waanta ta'eef kiraa manaas ta'e mucaa kanas guddisuudhaaf sin dandeessisu. Harmee waa'ee qarshii fi yaaddeena. Qarshii xinnoo kuusadhee waan hin jiruuf hojiis immoo waanta itti hojjechuu barbaaduuf mana kireeffadhee jiraachuudhaaf nagaa isaa fi yaaddeena. Keeturaaniin immoo rakkoo tokko iyyuu hin qabu. Ganama yeroo hojii deemu fideenis hin bira kaa galgala qofaan fudhadhee gala. Rakkoo tokko iyyuu hin qabu. Tole inni waan gaariidha. Garuu an kanan barbaadu ani siin keetoraaniin adda baasee ilaalee hin beeku. Hunduma keessan bakka tokkotti hin barbaada. Yeroo sana manni koo guutuu ta'a. Harmee jaaladhee miti. Dirqama deemuu qaba. Mee taa'itii itti yaadi mooneet. Harmee jaaladhee mitiin kanan deemaa jiru. Dirqama waan ta'eef deemuu qaba. baay'ee dhiphiste maalinni? Edirribina qabu didee akka kanatti akka samii ilaale ittiin buleessiin jedha biloo. Maaliif? Armeen faa nagaa miti moo? Armeen nagaa isheeti biloo kosarraa adda ba'uun baay'ee natti ulfaachaa jira. Waa'ee adda ba'uu maalaa softaa? Laa biloo maal sitti fakkaati? Eessumni kiyya waggaa 2 dura akka ilma isaatiitti akkan deeme biyya Ameerikaa jiraadhuuf carraa wayinaa jalqabee ture. Carraa sun milkaa'usti fakkaata. Kanaaf? Isuma iyyuu wanti jibban akkamitti akka inni ariifatu sitti mul'atu viizaan qaleessa dhufeensiin jedha. Kanaaf ati anaan dhiistee gara Ameerikaa deemuuf jechuudha. Biloo kanaanis isa kan natti ulfaate. Garuu wanta tokko yaadi. Maal sitti fakkaate? Eessumni kiyya kun baay'eetti dadhabee baay'ee waan na jaallatuuf baay'ee kana naaf godha. Dadhabbii isaa kana lafatti hambisuu korra Ameerikaa deemee juma 2-3 ilaalee wanta tokko fooyyessee deebi'ee yaadee jira. Siinaan anaan akkamittiin na dhiistee deemtame? Ani qomaa koo akkamittiin as jiraadha? Xiqquma ishee sin gaddisiisuun. Ilaa biloo maal sitti fakkaate? Anis kan natti ulfaate xiqqoo isa garuu immoo yaadi haaraa wayii tokko immoo jira. Maal sitti fakkaate? Ani ifa didamnee utuu hin deemin waliif mallatteessinee cidha godhanna. Akkam maaloo beelusha cheekaappii kee akkam gochaa jirtaati? Deemeera cheekaappii. Ayiraanis akkan jalqabu na ajajameera. Armeenitu kana dhageesse akkuma taateetti mungoon oolama dhiyootti. No. Akka itti namni siinoo. Yeroon isaa amma miti. Anaaf siin ala eenyuyyuu waan kana beekuu hin qabu.
Gaafa yeroon isaa ga'u immoo namni hundumtuu nama bara. Waan ati jettu jala darbuu akka hin dandeenye beekta. Feenaan mucaan kun yoo beelutti akkasitti taphatu gonguma ayyamuuf hin danda'u. Erga akkas ta'e maaliif suuraan kaasne waan qabatamaatti argisiisne amansiisna turre? Sa'a sanitti akkam godhee baay'ee rifadhe. Yaadni akkasii immoo tasuma naaf hin dhufne. Yoon akkas godhe immoo tasu yoona arge hoo